wannoonni irratti platformiin irratti barsiifnu waan subscription wannoota adda addaa qabu kanaaniif gargaara. Egaa ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Madda Walaabuu Miidiyaa kun qophii addaati kan dhaggeeffachaa jirtan gara Madda Walaabuu Miidiyaatiin qophii dargaggoota irratti kallattii adda addaatiin xiyyeeffannee isin biraan gahaa turree jira. Har'as immoo qophii addaa dargaggeessa addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Waan hundaafuu kan dhaggeeffachaa jirtan qophii dargaggootaati. Dargaggoota keenya keessaa immoo dargaggeessa cimaa yeroo ammaa kanatti keessaayyuu dargaggoota Oromootiif waan ni barbaachisa jedhe qabatee marsaalee hawaasummaa irratti argaa turre faana barbaacha dargaggoota taalantii qaban yookaan mootu beekumsa adda addaatiin dhaloota irraa qaraa jiran kan jiru irratti xiyyeeffachuun qabannee isiniif dhiyaannee jira. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madda Walaabuu galatoomee baga nagaan karaa gartee miidiyaa keessanii dhufne asitti naaf eeruudhaaf galatoom. Galatoomi Oro Digital Service marsaalee hawaasummaa irratti yeroo ammaa kana keessaayyuu kallattiidhaan barnoota adda addaa dabarsaa jirta. Kallattiidhaan namoonni hedduun waan si beekaniif akkasuma mootu hawaasummaa keessatti kallattii adda addaatiin hirmaachaa jirta waan taateef waa'ee gadi fageenya keetiirraa yeroo dubbachuuf waan hin qabneef sa'aatii waliigallees xiqqoo waan taateef kallattiidhaan qabxii ijoo kennaatti deebina. Yeroo ammaa kana Oro Digital Service maal irratti argama? Galatoomii Madda Walaabuu gaafii kana nagaafachuu keetii fi Oro Digital Service yoo maqaan kiyya ibsuudhaa ka'e Oro Digital Service jechuun nama gartee Oromoo dijitaala gartee kan service yookaan kan barachiisu jechuudha. Waniin an dalagu waniin an irratti argamu waa'ee dijitaalaati yookaan wannoota dijitaalaa keessaa waa'ee financial market irratti gartee kan focus ta'e forex kan jaamu yookaan gartee crypto kan jaamu waa'ee financial market irra argama Oro Digital Service. Galatoomi Oro Digital Service yeroo ammaa kana keessaayyuu kallattii adda addaatiin waa'ee digital marketing irratti xiyyeeffadhee hojjechaa jira jechaa jirta. Meegaa akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti keessaayyuu marsaalee hawaasummaa irratti dargaggoonni hedduun armaan dura taphaan sagantaa adda addaa dabarsaa turanii jiranii amman tanatti immoo digital marketing eessa barannaa waa'ee social media eessatti baranna kan jedhan hedduun isaanii deebii argatanii jiranii namoonni hedduunis barnootatti akka galan qubas qabaa gulantaadhaanis akka barsiisaa jirtan argeen jiras. Anis immoo namoota barachuuf deemu keessaa namoota simbira galmaa keessaa nam tokkodha. Kallattiidhaan qabxii kenna kan jalqabaatti isin deebisa. Garaagarummaan digital marketing financial marketing maali? Akkasumas immoo bu'aa biyya takkaa keessatti dhaloota har'aa keessatti faayidaan inni qabu maali Oro Digital Service? Galatoomii yeroo hedduu gartee social mediaadhaa fi gartee wannoota garaagarratti wannoota kana akka wal qabatu yookaan akkaataa gartee walitti dhufeenya qabu yookaan tokkummaa isaa ta'uu gartee namoonni hedduun ibsanii. So digital market fi financial market garaagarummaan isaanii maal yoo jenne isaan ilmaan abbeeranii yookaan ilmaan adeeranii jennaani garuu financial market ni gartee waan of danda'e takka kan gartee wannoota birarraa bu'aa hin barbaanne. Fakkeenyaaf yoo digital market kan ibsinu taate digital market jechuun inni market kan gartee financial market irraa barbaadu. Fakkeenyaaf digital market warroota hedduu jira yookaan wannoota akka 12 jira. Email marketing jira, web development jira, yookaan website jira, social media marketing jira, yookaan email marketing jira, pay click jira, yookaan PayPal click. Warroota kanaa kuni if qofatti marketa hin taane financial market yookaan hin qabanne taate. So garaagarummaan jaroota kanaa garuu walitti dhufeenya qabanii garaagarummaa qaban. Financial market jechuun kan gartee wannoota biraatiin hin qabanne jechuudha. Fakkeenyaaf financial market fakkeenyaaf yoo website kan qabaannu taate website teenya AdSense irra goona. AdSense jechuun beeksisa. Yoo social media marketing jenne warroota akka Facebook yookaan gartee Meta kan jennuun TikTok haa ta'u isaan kun social media marketing jennaan. Isaan kana hojjechuudhaaf dirqama gartee financial market gal maaliif beeksisa tokko yoo goone yookaan AdSense irratti yoo hojjenne AdSense suni currency nu uuma yookaan gartee profiitni keenya wanni gartee website teenya irraa arganne yookaan AdSense irraa arganne maal taha currency ta'a yookaan maallaqa gartee ati irra godhatte san irra ta'a. So inni kun kophaasatti gartee waa hin hojjetu jechuudha. Currency sun dhufteeti ichirraa gartee baafate jechuudha. So garaagarummaan isaanii garaagarummaa gurguddaadha. Yoo karaa gartee digital market yeroo hedduu gartee digital marketii fi
digital currency wal qabatu fakkeenyaaf kan akka cryptocurrency maaliif cryptoonis waan digitaalawaa ta'eef so garaagarummaan jaroota kana wannoota kana digital financial market jala warroota akka cryptocurrency jira yookaan gartee kan forex ta'u digital marketing gartee kophaa isatti gartee waan gartee hin hojjenne takka jechuudha. Financial market ammoo gahee waan qabuuf digital market yoo irraa hafes ifi gartee if gaheessa. If hojjeta if hogganaadha jechuudha. Digital market ammoo hogganaan isaa yookaan gartee dirqama financial market galuu qaba. Akkas fakkaata garaagarummaan isaanii karaa gabaabaa yoo kan ibsinu taate. Galatoom ulfaadhu. Financial marketing irratti akkasuma immoo digital marketing irratti waa'ee dubbattee jirta akkasumas ilmaan adeerraniiti jettee jirta dhugaa dubbachuudhaaf hariiroo isaa waliin qaban yookaan mootu akka hariiroo jabaa qaban garsiiftee jirta mee kallattiidhaan gara financial marketing itti sin deebisaa financial marketing namoonni hedduu hin dubbatama yeroo hedduu jechi kuni ni dubbatama afaan oromootiin hoo maali inni mee akkamitti akka fakkeenyaatti ibsuu dandeettan yeroo digital service dhaloota irraatti bakka galutti. Yeah, financial market jechuun gartee wannoota hubannoo nuti qabaatu qabnu. Itti fufaa. Okay. So financial market dameelee adda addaa qaba. Financial market dhugaa jennu gartee kaaraansoota biyyoota garaagaraa jira kan forex jennuun deebinee gartee bondii jira. Deebinee gartee istaakaa jira yookaan istaakoroota garaagaraa kan akka gartee Apple jennuun yookaan Microsoft warroota kan akkanaa jira. Deebinee economy jira. Akkasitti deebinee bondii jira. Financial market metal yookaan oiloota wannoota kana jechuun financial market jechuun yookaan gold and silver ziqee fi gartee wannoota kana jalatti argama financial market dhugaa jennu. Financial market akkamii yookaan gartee wannoota akkamirratti argama yoo jettu kaaransoolee biyyoota garaagaraatiin forex jennaan yookaan gartee forex jennaani forex jechuun kaaransoolee maallaqoota biyyoota garaagaraa kan gartee walitti bitamee yookaan walitti sharafee gurguramu jechuudha. So gabayaan financial marketaa gartee gabayaa guddoodha. Gabayaa gartee of dandeessee akkasuma gartee mataa ofitti isiin takkaa'u gartee guddoo fakkeenyaaf forex yoo fudhanne forex jechuun kaaransoolee biyyoota garaagaraa kan fiat maniidhaan itti fayyadamnu inni kun dijitaalawaanis jira akkasuma gartee fiatiinis jira yookaan harkaan qabatuunis so inni kunuu gartee of dandahaadha jechuudha of dandaha kan wannoonni biraa isan qabanne wannoonni biraa dirqama isatti fayyadaman qaamni dinagdee gartee financial market hoogganaan isaa forex jennaan yookaan gartee kaaransoolee biyyoota garaagaraati. Wanni isa hin qabanne hin jirtu central bank yoo fudhatte major bank baankolee gartee biyyoota garaagaraa fi baankolee gartee xixiqqoo kana kan hoogganu central bankidha. Major bankidha akkasitti hoogganee so warroonni kun hundinuu gartee financial marketaa wal qabata akkasuma gartee hoogganaan isaa financial market jennaan. Galatooma Oro Digital Service akkuma dhageeffachaa jirtanitti waa'ee financial marketing irratti keessaa yaada hedduu nu dabarsitanii jirtanii ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Asumaan daawwattoota keenyaa kan dhageeffachaa jirtan gara foddaa madda olaanaa miidiyaatiin kan isin biraan gahaa jiru Oro Digital Service gama telegiraamaatiinis kallattiidhaan as jala isinii kenna garasitti dabalamuudhaan gaafii barbaaddan gaafachuu dandeessanii barnoonni ramaddii lammaffaa yookaan kutaan sadaffaan itti fufee jira. Kunis gulantaalee adda addaatiin kaa'amee jira. Gulantaa haala jireenya keessanii yookaan haala biyya jirtaniin hiriyoota keessan wajjin akkaataa itti barachuu dandeettan irratti isinii mijeessuudhaan barumsa barachaa jirtanii barumsa barachuu dandeessanii barumsa kana ammoo maaliif baratan kan jedhu kan keessatti wajjin ilaallu ta'a kallattiidhaan gara qabxii kennaa ta'uu gaandeebu dameeleen financial marketing irratti dameeleen isaa jira dameeleen isaa kunniin akkamitti qoqqoodamu qoqqoodansi isaa maal fakkaata keessoon isaa. Yaa reefun tanallee ibsinee turre financial market hoggaa jennuun gartee ibsinee turre financial market jala gartee wannoota garaagaraa jira commodity jira deebinee gartee FX jennuun FX jechuun jecha gabaabaadhaanii forex jechuudha financial market kan jiru jechuudha. FX hoggaa jennu forex trading jechuudha yookaan FX jechuun kaaraansolee biyyoota garaagaraati commodities jira cryptocurrency jira deebitee gartee commodities hoggaa jennu gartee oil and gold yookaan silver jira cryptocurrency ammoo gartee currency isa dijitaalawaa ta'e kanaa jira deebinee gartee stock marketaa jira stock market jechuun
wannoota tokko gartee kan lafaanis beenu kan qilleensarraan jiru fakkeenyaaf kan akkamii kan akka gartee Apple jechuun kaampaanii telefoona hojjettu yookaan laaptooppii hojjettu deebinee gartee Microsoft jira deebinee gartee warroota istaaka jennaan warroota kanaan meetaa fa'aa waan akka Facebookaa jechuudha. Dameeleen isaanii dameelee hedduu commodity yoggaa jennu deebinee gartee optionaa jira yookaan bondii jira bondii jira economic jira so financial market dameelee akkanaa qaba jechuudha. Aye galatoma ulfadda me asirratti gaafin sirraa qaba gaafin kiyyas keessaayyuu cryptocurrency jira forex jira stocking jira isaan hundinuu gulantaa mataa isaanii qaban amman tanatti barumsa kana kallattii adda addaatiin barsiisaa jirtanii fakkeenyaaf namoonni hedduun akkuma beekamu aadaa godhannee jira yeroo hedduu waa'ee kanaa yoo dubbatanii akka waan iskaamaraatti ilaalama mallaqni keenya nu jalaa badaa akkaawuntii keenya haggatuu fi waan adda addaatu haasama hubannoon hawaasa amman tanatti maal fakkaata dammaqiinsi hawaasa keenya keessa jiru biyyoota adda addaa yoo ilaalle dhimma kanarratti gadi fageenyaan hojjetanii jiranii sabootuma ollaa keenyaallee yoo ilaalle hedduun isaanii fagaatanii jiran mee maal fakkaata ilaalcha hawaasaa waa'ee cryptocurrency fi forex irratti hubannoon hawaasni keenya qabu amman tanatti. Galatoomi madda walaabuu gaafii kana na gaafatuudhaaf maal jennaan hawaasni keenya akka iskaamaratti ilaalee garuu ittiin iskaam ta'u jira yookaan iskaam jechuun gowwomsaa yookaan gartee hattuu jechuudha. Garuu nuti hattuu jennee irraa eeyna malee inni ittiin hatamaa jirra. Akkamiin ilaala yoo jennu hawaasni keenya wannoonni kun waan gartee gabayaa nutti hin dhufne takka gartee tan nuti quban qabne takka nu ilaalaa jirra. Garuu gabayaan tuni wala hojjennuus wala hojjetuu baannuus ittiin hatamaa jira. Kan akkam kan akka cryptocurrency financial market dameelee garaagaraa qaba. Dameelee gartee of danda'e kan ta'u san keessaa dameeleen madda walaabuu na gaafate dameelee cryptocurrency jedhamu. Jechi cryptocurrency jedhamu kun akka tokkotti ilaalla. Currency takka tan dijitaalawaa ta'e jechuudha. Currency takka cryptocurrency yoo jennee ilaallu maali yoo jennee cryptocurrency jechuun maallaqa tokko gartee kan internetaan hoogganamu kan hoogganaa hin qabne. Cryptocurrency jechuun decentralizer kan qaama sadaffaatiin hoogganamne kan gartee internetaan yookaan cryptographiin hoogganamu kan blockchain irratti hojjetamu jechuudha. Cryptocurrency zabana kana dhufee yookaan 1991 blockchain hojjetame. Cryptocurrency ammoo 2009 2007 dhaafi yeroota kana gartee BTC kan jedhamu yookaan Bitcoin jedhamu dhufe. Waan zabana kana dhufee fi gartee daataan adda addaa kan kaa'u iskaamara jeekaa garuu cryptocurrency ofiin iskaamaraa miti. Namaatu gartee isitti dhaabbatee ittiin nama iskaam godha waan ta'eef. So cryptocurrency akkuma ibsuu yaadne cryptocurrency jechuun maallaqa tokko kan dijitaalawaa jenne yookaan decentralize jenne. Isa internetaan hoogganamu kan gartee hoogganaa hin qabne yoo gartee warri daawwatu hin jiru jechuudha. Atilleen hojjetu dandeessaa anilleen gartee isii kana uumuu hin danda'a. Iskaamaroonni hedduun isii kanatti mataa qabataniiti namaan iskaam godhan maaliif decentralize waan ta'eef. Fakkeenyaaf financial market kana jalatti argamti. Financial market jalaa tokko maal jenne forex jenne. Forex jechuun central jechuudha. Kan qaama sadaffaatiin hoogganamtu mootummaadhaan central baankiidhaan major baankiidhaan. Isii tana warra daawwatu jira. Warra gartee akka hin burjaajeessine nama hin burjaajeessine wannoota adda addaatiin jechuudha. So cryptocurrency jechuun isa central gartee decentralized ta'e kan qaama sadaffaatiin hoogganamne kan gartee atilleen create gootee coin kana gartee namaanillee iskaam gootu yookaan gartee iskaamaroonni wannoota kanaan fayyadaman. Cryptocurrency jechuun karaa gabaabaadhaan wahuma lama nu fayyada. Yookaan financial market kanii keessaa digital currency kan jedhamu kun amma digital marketing dhufa jechuudha. Digital marketaa fi yookaan digital currency wahuma lama yoo beekte itti fayyadamta yoo hin beekne immoo warri beeku gartee ittiin iskaam godha jechuudha. So cryptocurrency karaa kamiin ittiin nama hata yoo jennu karaa miningiitiin yookaan gartee karaa linkiidhaatiin. Fakkeenyaaf websaayitii hojjenna. Websaayitii san irratti beeksisa godhanna AdSense kan jedhamu. So iskaamaroonni AdSense san yookaan gartee AdSense san irratti maallaqa waan qabuuf AdSense hojjetan, beeksisa hojjetan. Ati linkii san tuyite linkiin sun information kee qabde akkasittiin iskaamsi gooti takkaahuu mining goggaa jennu gartee mining albuuda qonforoo osoo hin taane kan koompitaraati. Cryptocurrency biraa uumuudhaaf mining hojjetan. Akka fakkeenyaaf biyya teenyatti infinitiidha, soolaara jedhanii dhufte nama nyaattisan
yookaan biyyoota akka Afrikaadhaa fi Eeshiyaatti pempe jettee South Africa illee namoota hedduu nyaatte. So sistema maayiningiitiidhaan. Kun ammoo sistema steekingiidhaanii namoota illee gartee itti burjaajeessanii. So cryptocurrency hawaasni keenya akkamiin ilaale yookaan digital currencyidhaa fi financial market kana akkamiin ilaale yoo jennu waan takka gartee tanurraa fagoo jirtu fakkaatti malee garuu qe'umateenya jirti. Warri beeku gartee garuu ittiin nusaamaa jira. Lamada ollaa keenya je madda walaabuu ollaa keenya gartee irraa fayyadamaa jiran garuu ollaa keenya osoo hin taane biitii teenyaa'u cryptocurrency gartee irratti hojjetaa jirti. Mining hanga 17 jira. Naannoo akka Finfinnee fi naannoo adda addaatti akkasuma gartee mootummallee waan kana gartee hubannoo keessa godheeti daawwataa jira. Akka gartee namoonni waan kanaan iskaam tahaa jiran beekanii gartee keessatti hojjetaa jiran. Eega gartee Ethiopian Security Exchange launch gooti. Akkasii jechuun exchange tokko kan akka fakkeenya amma exchange jechuun London exchange jira. Session kajannuun kana jechuudha. Bakka gartee maarketni irra riippoortii ta'amu jechuudha. So gabayaan gartee lafaa tuni karaa maalii dhufaa jirti? Karaa dijitaalawaa dhufaa jirti. So warroonni beeku gartee ittiin takka ittiin fayyadaman lama dammoo ittiin nama iskaam godhan. Warra hin beekne garuu ni hataman. Akkuma gartee dur abbootiin teenya waggaa baadiyyaarraa magaalaa dhufte. Ilma kiyya kiisha ifee eegisiin jettu amma kiishni hin jiru. Kiisha maalii jira? Waaleta dijitaalawaa jira kan intarneetaan hoogganamu. Maaleen immoo waaletaa waliin ergama. So wannoota kana yoo hin hubanne garuu waalenni gartee ati waaleta kana yoo hin hubanne yookaan gartee wannoota dijitaalaa kana hin hubanne warroonni beeku san ittiin siyaatan jechuudha. Maaliif istaakni nuti lafaan beeknu akka Itiyoo Telekoom akka gartee Niid Baankii yookaan istaakni garaagaraa Itiyoo Telekoom jalatti hanga tokko wali qabamee 33 olillee ta'u jira. Karaa gartee onlaayinaa dhufaa jira. Akka namni investi godhuuf akka gartee namni biyyoota adda addaarra investi godhu. So waan biyyi teenya karaa san ajjataa jirtuuf wannoota kana hubatuun irraa eegamaa galatooma madda walaabuu. Egaa akkuma dhageeffachaa jirtanitti sagantaa tamsaasa kallattii gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin qophii addaa humna dinagdee addunyaa micciira harkatti deeffachaa jiru dhimma digital marketingii fi akkasuma social media marketing keessaa kanneen akka cryptocurrency forex stock marketingii fi isaan biroolee qabannee isiniif dhiyaanne yaada ogeessa Oro Digital Service irraa fudhachuudhaaf dirqamne. Anis qopheessaa sagantichaa falmataa roorroo gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin namoonni barumsa barachuu barbaadan gulanchaadhaan qoqqoodamee barumsi borus kennama iftaanis kennama waan taateef gara keessaatiin dubbisuu dandeessanii anas dubbisuu dandeessan jecha. Meettiyaan Sudaan cryptocurrency hojjechuudhaaf eessarratti hojjetan shoppa banatanii hojjetan moo akkami bakka kanatti eessarratti hojjetan yookaan mootu akkamitti hojjetan? Galatoomii akkuma reefu ibsu yaade digital market jechuun wannoota takka gartee kan harkaan hin qabanne kan intarneetaan hojjetamu jechuudha. Fakkeenyaaf digital market gaanuma fakkeenyaaf naafatti digitaalaa dalagu jirra. Waan takka walii sagalee walii dabarsu jirra. Onlaayinaa waliin haasa'u jirra. So deebinee san jalaan digital currency jennaan crypto currency eessatti hojjetamtu yoo jenne dura cryptocurrency akkuma reefu ibsu yaadne digital currency jennee maallaqa tokko fakkeenyaaf currency hoggaa jennu fiat money hajannuun kana yookaan currencylee biyyoota garaagaraa kanaan fiat money jenna maallaqa tokko kan gartee central bankiidhaan hojjetamu kan mootummaadhaan hoogganamu jechuudha. Cryptocurrency namoonni dhufte isa kana fooyyessuudhaaf dhufte maaliif yoo biyya takkarraa biyya takka maallaqa ergite qaama sadaffaatiin hoogganamu atiif biraa hin dabarsitu ta'a. Banking gartee currency san exchange gooteeti biyya deemtu sanitti jijjiiramteeti convert taamee ergama saallee fudhata akkasuma limitii jira fakkeenyaaf amma yeroo feete dhayitee bankirraa 100 baafachuu hin dandeessu. So blockchain waniin uumameef anytime yeroo feetetti gartee amount tana hootu access tahi biyya gartee erguu barbaadu sanitti maasis yeroo feetetti erguu dandeesse jaanii waan kana uuman. Furmaata gartee kaaraansolee kana furmaata fakkeenyaaf kaaraansiin online itti hedduu sikuu miti yookaan gartee information waan jiruuf fakkeenyaaf master card yoo fayyadamtu yoo online itti waan takka bittu information keechirra jira identity inte so warroonni skaameroonni isiisan gartee qabanii baankii ta'e gartee ittiin skaam ta'uu dandeessu garuu crypto kaaraansiin isa kana furmaate yookaan gartee furmaate itti uumamte maaliif hoggaa walii ergitu adireesaa walii ergita kontiraat adireesaan
identitiin ta'e ichirra hin jirtu jechuudha. Iskaameroonni waan san jala dhufuu hin danda'an. So kiriptoon kaaraansiin akkasitti ibsuu dandeenya. Isiin akkuma kaaraansiin jirutti bakka kaaraansii san buuti. Bakki isiin bakkuma takkatti wal dhabduu jira. Harkumaan qofa qabatuu hin dandeenye malee walitti tokko jechuu isaan. Dijitaal kaaraansiin maallaqa tokko gartee kan internetaan hoogganamu, internetaan bituu dandeenyu yookaan investi godhuu dandeenyu garuu harkumaan hin qabanne. So ammoo fiat maniinoo maallaqni biyyoota garaagaraa kana FX yookaan Forex jennuun kan harkaan qabatu dandeenya. Dijitaala wallee inni jira jechuudha. Garaagarummaan isaanii kana eessaan kiriptoon kaaraansiin tun eessaan daldalamtii akkamitti gartee shoopamoo eessatti bitamtii yoo jennu laallu taate bakki isin irratti hojjetamtu blockchain jenna. Bakki isin irratti bitamtee gurguramtu garuu bakka sadii. Sadeen tokko exchange jennaan. Exchange jechuun gaba dhiyeessaa gartee namoota lama kan jidduutti gaggeeffamu si'oota kiriptoo uumee fi atiin bitatuu deemullee gartee dhayxee ichitti gartee takkaa bitta takkaa immoo investi goota bittee hooldi goota akka istaakatti jechuudha. Exchange jennaan. Exchange jechuun isa KYC fayyadamu eenyummaa kee yookaan fuula kee fayyadamu warra akka Binance warra akka Bybit OK Exchange KuCoin warroota gartee hedduu jira jechuudha. Inni lamadaa kan isin irra bitamtu waaleta jennaan. Akkuma reefu ibsuu yaadne waalenni dur gartee kan kiisha kaannu san maallaqa isa kaannee kan gartee kaaraansii adda addaa keessa kaannee kiisha kaannu san osoo hin taate kan dijitaalawaa jira jechuudha. Kan gartee kiriptoo kaaraansii kana irratti binnee hooldi goonus yookaan gartee deelisii yoo feene tireed goonu. Waalenni bakka lama qoodama. Waaleta gartee hot waaletii fi cool waalet jenna. Hot waalet jechuun kan internetaan hoogganaman. Cool waalenni warra internetaan hin hoogganamne kiriptoota irratti loodi gootee kaa'atu dandeessu. Exchange illee bakka lama qoodama. Central exchange fi decentralized. Yeroo hedduu namoonni hedduun wanni itti kasaaran seentaraala gartee exchange kana rijistaran godhatan. Seentaraala jechuun kalaayisa isa barbaadu jechuudha. Decentralized immoo kalaayisa hin qabne jechuudha. Kan gartee qaama sadaffaan hin ilaalamu. So warroonni qaama sadaffaatiin ilaalamu fakkeenya amma CO'n Binance amma dura hidhamee be. Maaliif loondarii gootee waan janiiniif jechuudha. So bakka sadaffaadhaa bakka isin itti bitamtu deesk jennaan. Deesk jechuun bakka gartee warroota chirichaaroo bakka gartee warroota akka kotorbaandii dalagan bakka qaamni sadaffaan hin hoogganamne ichitti bitamtee gurguramtii jechuudha. Ichitti yookaan investi godhuu dandeessa, daily trade godhuu dandeessa, akkasuma gartee akka assetii takka bitattee hooldi godhuu fakkeenya amma istaaka dhugaa jennu istaaka tokko bitattee gaafa inni qaalee gurguruu dandeessa. Kiriptooleen akkasuma wal qabata jechuudha wannoonni kun walitti dhufaa deemaa akka. Egaa kan dhaggeeffachaa jirtan gara foddaa madda miidiyaatiin kan isin biraan gahaa jirru qophii addaati. Qophii addaa kana immoo hanqinoota darbee nu qunnamuuf nuuf qolchaa isiniin jecha yaa'u akkuma beekamu iddoon jirru maatii wajjin galla sagalee tokko darbee seenuu danda'a waan taateef nuuf qolchaa isiniin jechaatiin. Mee dhuguma dubbachuuf barsiisaa asirratti gaafiin isinirraa qaba. Forex hoggaan jennu maatii keessatti FOX keessa jira. Forexiin kun kan mul'isu nama jidduutti yookaan hariiroo nama lama sadi ta'uu danda'a, cheenii wayii ta'uu danda'a akkasitti mul'isa. Galatoma ulfaadha hariiroo keessaa diinagdee irratti qabu. Hariiroo hawaasummaatti keessaa daldala keessatti waan qabu tokko waan tokko bitaniitiin yeroo isaa eeggatanii gurgurachuun dameelee diinagdee keessaa tokkodha. Waa'ee kiriptoo kaaraansi ammoo akka gaarii nu ibsitanii jirtanii waa lamaa fi faayidaalee lama gurguddoo keessaayyuu takka ittiin iskaam ta'uudhaaf takka ammoo prevent ofirraa gatuudhaaf yakkoota namarra geggeeffaman ofirraa ittisuudhaaf. Kan jedhu yaada nu dabarsitanii jirtanii Forexis seeraan nu ibsitanii jirtan amman tanatti dhaloota har'aatiif dhugumatti dalagaan dhabamee jira jechaa jiranii dhaabbonni akka Amazon irratti warroonni saba biraa hedduun isaanii hojjechaa jiranii Temu irratti hojjechaa jiran kaampaaniilee adda addaa onlaayinii dalagaa jiranii faayidaalee akkasii argachuu danda'a dhalli keenya waan kana yoo barate dhaloonni har'aa kun barnoota isin kennaa jirtan kana yoo barate namoonni hedduun barumsa fixanii hojii dhabanii jiranii akkamii waa'ee onlaayinii irratti carraa argachuun carraa hojii uummachuu irratti. Ya galatoomii waa lama waan gartee nuti keessaafuu namni hawaasni waan kan afaan keenya kana dubbatu hin hubanne tokko jira. Lamada gartee waa baratutti hin jarjarru waa dalagutti malee. So silaa waa baranne gartee wanni hundi furmaata. Fakkeenyaaf akkamitti hawaasa keenyaaf wannoonni kun hojjetuu danda'a. Kajettee na gaafattee galatoomii. Akka kiyyatti dalagaan hin dhabamne fakkaata. Maal jennaan yoo iskarachii goote yookaan gartee yoo barbaadde ni goota. Fakkeenyaaf lamada waa takkammaasii wanni nuti hubatu tokko jira.
afaan hin dandeenyu yookaan gartee wanni kun ingiliffaan hojjetamaa jennee gartee irraa duubatti deemu takkafaa jira. Garuu warroonni gartee waan kana uumanii kireet godhanii gartee hojjetanilleen warroota gartee ingiliffaan biyya isaanii dhalatee miti yoo laalte digital market warroonni dalagu warroota akka Hindii Bangaalaa kana ingiliffaa haasa'u jira garuu afaan isaas itti haasa'u jira si fakkaata. So warroonni gartee wannoota kana kireet godhan warroota gartee akkuma keenyaati. So ingiliffaa hin dandeenyu jechuu osoo hin taane ni dandeenya garuu gartee akka jabaa tokkotti ilaalana fakkaata. Hawaasni akkamitti wannoota gartee nuti barsiifnu kanarraa fayyadamee jettee ilaalte hawaasni keenya keessaafuu gartee qeerroon onlaayina jirtu namni immoo intarneeta hin qabne hin jiru. Namni telefoona harkaa hin qabaanne hin jiru. So telefoona isaa kana karaa hojiitti jijjiiruu danda'a. Fakkeenyaaf TikTok irra isaa meeqa ta'a? TikTok sanirraa waa baratu danda'a. Eega barate hoo social media marketing hojjetu danda'a. Yookaan TikTok shoppingiidhaan yookaan gartee beeksisaan AdSenseidhaan wannoota kana deebi'ee namni Facebook hin qabne hin jiru. Facebook isaa sanittis gartee maallaqatti jijjiiruu danda'a. YouTube isaa hoo YouTube create godhee yoo gartee wannoota adda adda share godhee viidiyoo amma fakkeenyaa AI jira. Viidiyoo namaa tana fuudhee bakka takkatti paste godhee gartee naa jijjiiri yoo jeen jijjiirteetiif create godhe. Fakkeenyaa amma Cocomelon jeniiti viidiyoo takka ijoolleen gartee daawwatu jira. Isa akka malee subscribe qabu. Warra san seenaa isaanii yoo laalte namoota isaan jalaa hojjetanii jira gartee viidiyoo masaatana copy godhanii AI itti paste godhanii takkasii create godhan. So osuma nama kana filattee viidiyoo adda addaa create godhuu dandeessa. Akka ati reefu na gaafatte Amazon irratti waa gurguruu dandeessa. Hawaasni keenya wannoota kanaa quban qabu garuu ka afaan biraa haasa'u kan ollaa keenya jiru yookaan Itoophiyaa waliin qabnu wannoota kanaa kana biyya ta'anii Amazon irra waa gurguruu jiran tiimuu yookaan gartee tiimuudhaa fi akkasuma gartee wannoota adda addaa irratti kaaransii hojjetu dandeessa. Ma wannoonni kanaa kuni forexiidhaa fi gartee kiriptoollee waliin qabatu maaliif maallaqa kee ittiin goone hojii sa'uma sirraa fudhate malee produktuma tokkoof rifeel linkii gooteef jala gootee komishina harkatti. Isa kana onlaayinatti gartee hojjetu dandeessa. Baratu si barbaachisa waa'ee digital marketing AdSense kan jaamu. So eega samboo daga financial marketing damee guddaa waan ta'eef wannoota kana itti dhuftee karaa financial marketaa ajjatuu ni dandeessa jechuudha. Financial market jechuun daldalaadha. Bittee gurgurtaa yookaan gartee fandii ofii si gaafata. Ammoo digital marketing ammoo maal si gaafata? Beekumsa si gaafata. Yoo beekumsa qabaatte warroota gartee productii qaban san productii isaanii gabaarra dhiyeessite gurgurtee fi waa hojjetuu ni dandeessaa jechuudha. Galatooma ulfaadha akkuma isin jettan dhaloonni har'aa nama meeqattu marsaalee hawaasummaa irratti sa'aatii isaa gubaa TikTok irra sa'aatii gubaa afaan oromootiin barsiisaa namni baratu dhabamuun immoo dhaloonni hangam takka burjaaji keessa wantoota jiran kan garsiisan keessaas tokkodha. Boontuu Saaliyaa Kaayiroo irraa fakkeenya nu ta'uu qabdi. Kutaa 9 xumurtee biyya baqattummaa keessa jiraachaa, mooraa baqattummaa keessa jiraachaa, har'a ishiis website developerii keessa, graafiksii keessa nama qabnuu fi nama ittiin aadannu keessaa isii tokkodha. Akkasuma obboleessi keenya Umar Aliyyi yoo furanne nama marsaalee hawaasummaa irratti hadhaan tana diizaayinara guddaa ta'e, arkiteekchara guddaa ta'e keessaa nam tokkodha. Sillee Oroo Diijitaal si dabalatee mataa kee jechaadha. Har'aan tanatti barattoota hedduu oomishaa jirta jechaadha. Kanaaf ijoolleen keenya biyyoota adda addaa jirtan har'a miliyoona takka qabaachuun miliyoona takka argitee miliyoona takka wanta kan bitu biyya keenyatti miliyoonni takka irraa naawuleejii ittiin waa onlaayinii dalagdu sartifikeeta qabattee galuu caala kan dhugaa walitti himuu danda'u qabna kubsiin jettan barisa sa'aatii dargaggeessi keenya dhandhanatti gubaa jiru namni akka kiyyaaf keessanii namni akka keenyaa namni argitee dhandhana xiqqoo waa baradhe jedheeti marsaalee hawaasummaarra jiru namoota argitee osoo baratiin beekamtummaa argate jalatti galeetiin har'aan tana taaptaabii fi kaan hin dhukkeen irraa ka'aa jira jechaadha. Dhaloota kana jijjiiruudhaaf accountability qabaa. What's patriotism kan jedhu beekuu danda'u qabna jaalala biyyaati jechaan dhuguma diinagdeedhaan dhaloota kana jijjiiruudhaaf yoo taate hayyuun damee ekoonoomiksiidha hayyuun damee agriikaalchariidha hayyuun biizines maaneejimentii barate dhiifama naman naa bilbilee dhimmuma kana sagantaa biraa qaba waan taateef galatoom ulfaadhu namni naa bilbilaa turte laayina irra jira dhiifama kanaaf amma danda'ameen dhaloota kana jijjiiruudhaaf
miidiyaaleen Oromoodhaa gabbaanee dubbachuu danda'u qabna. Yuutubaroonni Oromoodhaa gabbaanee dubbachuu danda'u qabna. Hawaasni keenya brain wash ta'ee jira. Dargaggeessi keenya brain wash ta'ee jira. Gabbaanee waa'ee digital marketingii yookaan hin dubbanne taate, waa'ee cryptocurrency hin dubbanne taate, egereen dhaloota kanaa garamitti deemaa jira kan jedhu waa wal nu gaafachiisu miti. Qarshii miliyoona tokko qabaachuu irraa beekumsa argitee waa soqqitee ittiin jijjiiruu danda'u qabda jechaadha. Har'an tanatti ijoolleen makaanikaal sarvisii barataniitiin biyya ormaa deemaa jiran. Baajaajii hiikuu danda'u qabda, injiina jijjiiruu danda'u qabda, hojii ogummaa woodworkii danda'u qabda. Kanarraa kanaaf namoota kaampaaniilee gurguddoo kan akka Amazon, kan akka Temu har'a carraa hojii uumee jira. Weebsaayitiin adda addaa jira. Kana gaa hojjechuudhaaf digirii qabaachuun qabdu, maastarsii qabaachuun qabdu. Dhaloota haaraa yoo ta'u barbaadde Oro Digital Service hordofi. Namoota jajjaba ta'u yoo barbaadde mucaa tokko jira YouTube irratti barsiisa. Barnoota ajaa'ibaa barsiisaa jira jechaadha. Ijoollee saba biraatti afaan Amaaraatiin barsiisa. Afaan Amaaraa barachuu dhabuun ammoo sinnambisu barumsarra viidiyoo inni hojjechaa jiru akkaataa inni hojjechaa jiru hordofuu dandeenya. Qarshii miliyoona 2 qaba jedhee har'a namni keenya mataa dhiibuurraa barnoota qabatee akkuma Jeneraal Taaddasaa Birruu kaleessa dhaloota kana ergaa dabarse barnoota sartifikeetii qabattee yoo galte biyyi teenya cryptocurrency keessa galteerti. Dhibbaan dhibbatti kana amana. Dhibbaan dhibbatti forex keessa galtee jirti. Gaafa forex keessa galte, gaafa cryptocurrency keessa galte wanti dalagdu takka hin jiru online irratti dalagda jechaadha. Kan ammootu dhaloota barateettu keessa gala. Galatooma barumsa hedduu naa dabarsitanii jirtanii. Anus ammootu of kennee akka baradhuuf carraa kaleessa illee naa gootanii jirtanii. Asumaan ammoo Roomii obboleettiitii isii galateeffachuun barbaadaa barnoota waggaa tokkoof ispoonsar naa taate torbaanitti barachaa hin jira. Isin birattis nan baradhaa galatooma ulfadha. Oro Digital Service mee dhuguma dubbachuuf dhaloonni har'aa kun akkamitti isin bira barachuu danda'a? Ijoolleen biyya Arabaa jiran hedduun isaanii gaafachaa jiranii. Hedduun isaanii ijoollee biyya baqaattu gaafachaa jira waan garaas nyaaturraa mee akkamitti barachuu danda'a waa'ee kanarratti? Okay, galatoomi gaafii ta'e qabadheetiin qabxiilee takkaan ibsuu barbaada. Faayidaa financial market gartee irraa fayyadamnu maali tan jaamtu takka? Qabxiilee sadii godhuu dandeenya. Financial market ni gartee karaa sadiin irraa fayyadamuu dandeenya. Takka tradingiidhaaf, binnee gurguruudhaaf. Fakkeenyaaf forex daily trade godhuudhaaf yookaan maallaqoota biyyoota garaagaraa online'atti trade godhuudhaaf kaaransii takka bittee gurguruudhaaf jechuudha. Daily trade dhugaa jennu. Yookaan guyyaadhaan istaaka garaagaraa istooka warra akka Apple, Microsoft, Tesla amma gaa Itoo Telekom illee dhufaa jira garuu asirra hin jiru. Microsoft barumsa kana keessatti ni laattu barsiisa. Microsoft koorsii Microsoft ni jira. Fuula duraa fidaa jira malee amma garuu kannaa hin jirru garuu warroonni waliin hojjennu fakkeenyaaf akka barsiisaa daraaraa anilleen karaa kiyyaan Oro Digital so innilleen waa'ee digital market waa kannuuf ammoo hojiin waan heddumaateef garuu fidaa jirra ammaaf kannaa hin jirru jechuudha. So financial market ni gartee daily trade godhuudhaaf jennu guyyaadhaan bittee gurguruudhaaf faayidaan inni tokkoffaan irraa qabu. Lamada gartee tokkoffaan ammoo isa san daily hoggaa jennu short term irratti jechuudha. Cryptoodhaas istaakaas isa san hunda gartee irraa fayyadamna. Inni lamadaa investing jennaan. Investing jechuun namni tokko investing karaa adda addaatiin warroonni hedduun ni ibsa. So investingiinis karaa sadiitti qoodamuu danda'a. Gartee shortiidhaa fi gartee long termiidhaa fi inni isa jiddu galeessa jechuudha. So financial market karaa investiidhaanis godhuu dandeessa. Kan akka eenyu? Kan akka cryptoodhaa bittee gartee hooldi gootee fuula duraadhaaf. Kan akka istaakaa stocks jennuun kana. Biyyoonni adda addaa seefingii gartee akka biyya teenyatti yookaan hawaasa keenyatti maallaqa seefing godhan maal godhan istaaka bitanii lafa kaa'atanii fakkeenyaaf doolaara 1000 takka gartee istaaka bittee amata 2 amata 3 amata 4 booda istaakni sun waan piraayisiin ol ka'uudhaaf maallaqa keessan ol sii kaa'e jechuudha garuu seefiidha ammaasiis istaakni seefiidha seera qaba birookanis bakka irra gootu ni jira jechuudha inni sadaffaadhaan immoo risk management illee jechuudha risk management hoggaa jennu financial market irraa isan hojjetu ni dandeenya. Gaafii ta'ettiin deebi'a. Gaafiin ta'e akkamitti gartee hawaasni karaa kana dhufee baratuu danda'a tayyatti. Gaafii bareedaadha. Hawaasa gartee ijoollee teenyaa yookaan warroota biyya jiran carraa kana nutilleen wanni baranneef hawaasa keenya fayyaduudhaaf jennee warri waan kana gartee barataa jiru. Irra guddin warroonni waan kana sarchi godhaa jiru ijoollota yuunivarsiitii barsoota yuunivarsiitiiti. So carraa kana gooneeti isaanillee gartee firii goonee fi wannoota kana maallaqa adda addaa kafallee takkaarratti illee kasaarree waan barannee jirruuf garuu wanni baranneef hawaasa keenya gartee fayyaduudhaaf jennee firii kaninaaf jechuudha. So forex jechuun namni forex takka gartee firii barsee jechuun waan guddaa maaliif
koorsiin ati nata harkatti jirtu forex keessatti ammaas nama tokko irraa hin barattu maaliif zabana duraa san gaafaan ani babbaradhu iskaameroota hedduu jira garuu verify godhuu hin dandeessu kan gartee koorsii kana barsiisan YouTube illee akkanatti hin babal'anne so ani imma namoota 17 irraa hin baradhe barumsa barbaaduudhaaf jechuudha hagartee guyyaadhaan maal ji'aan maallaqa na kafalchiisaa ture jechuudha so akkasitti gartee bu'aa bayii san keessa dabarree hawaasa keenya gartee keessaafuu qeerroo biyyaa akka gartee hawaasummaan keenya waan kan hubatu jennee firii barsiifnaa anaa fi barsiisaa daraaraan deebinee lamada warroonni ati jette fakkeenyaaf ijoollee biyya arabaa jirtuu fi gartee wannoota adda addaa ijoolleen biyya arabaa jirtulleen digital marketing nyaadhamaa jirti. Digital marketing illeen karaa hamii nyaadhama yoo ta'e karaa gartee tiyaansii janii kaampaanii gartee guddoo takkatti mataa qabatanii ittiin if beeksisuudhaaf yookaan akkanatti hojjetta janii maallaqa namarraa guutuudhaaf. Digital marketaa fi digital marketaa fi national marketing jarri lamaanuu namarraa hin hojjetamu ofumarraan hojjetama malee yoo baratte ofirraan hojjetta seerrisalleen ofumarraan kan hojjetu ta'a jechuudha. So karaa kamitti irraa fayyadama yoo jette faayidaan isaanii national marketing akka seera qabeessa identity si gaafata. Digital marketing immoo maqaa namallee hojjetu dandeessa. Fakkeenyaaf dubartoonni hedduun kanurraa baratu jiran waa'ee digital marketingidha yookaan AdSense beeysa garaagaraa video editing fi wannoota kana isaan hojjetu ni danda'a. Maaliif productii namaa san dhiyeessanii isan irraa komishina barbaadan waan ta'eef. TikTok namni hin qabne hin jiru. TikTok isaa san irratti waa beeksisuu danda'a yookaan shoppingii godhee tiimuudhaan walitti hidhee komishina harkata. National marketing kan dubartiiti yoo laalle taate maaliif mana teessee hojjetti waan ta'eef. So namni gartee hedduu isii kanatti hirmaatu namni hojjetullee manaajimentii waan ta'eef national marketing yeroo hedduu kan garru warra nurraa barateef gartee walloonni shariikonni keenya waliin jirullee dubartiidha. Digital marketing illee akkasuma. Fakkeenyaaf amma TikTok irratti hoggaa garuu fakkeenyaaf amma hawaasa biraa hoggaa laallu wayii gurguran dariya faa fooxaa faa kun ammoo maal godhan hasanii san beeksisaniif jalatti liinkii viidiyoo hojjetanii wannoota akkasii san hojjetu dandeessu. Wannoonni akkasii sun hedduu gartee sittin ulfaatu akkasuma gartee identity illee hedduu sin gaafatu namarra illee baafatu dandeessa. Yoo barumsa kan sarchi goonu taate yoo gartee woomuma baranne yoo kan jennu taate TikTok barsiisaa Facebook ni barsiisaadha YouTube barsiisaadha wanni hundi barsiisaa kati maali namni WhatsApp hin qabne jiru AI jira inni illee barsiisaadha afaan keetiin itti barreessite fakkeenyaaf DeepSeek ChatGPT Meta AI jennuun kun afaan Oromooti si deebisa. Afaan Oromootiin akkamitti waan kana hojjedhe jettee yoo sarchi goote siif fide jechuun maali digital market jettee afaan keetiin yoo barreessite so yoo barumsa irratti kan focus goonu taate namoonni isa kanaan nyaadhamu jira yoo jennee ilaalu taate qeerruma teenya nama afaan keenya haasa'u. Maaliif yoo jette maali Telegram irraa namoonni kiriptoo adda addaa taap godhaa jiru kuni waan akka master taap swap jedhan kana ijoollee teenya. Parsantiin 80 afaan Oromoo haasa'u jenii daataa kanneen turan. Maaliif warroonni biraa isuma isaanii irraa baratanii yookaan warra waan san si uumu malee waan akkasiitti yeroo hin guban. Maaliif kiriptoo kaaraansii barataniiti faayidaa isii barataniitu waan faayidaa hin qabne jenii dhiisan. So wannoota tokko hojjetuudhaaf maqaa isii beekuu faayidaa isii beekuu ichi booda gartee itti dhufuu dandeessa. Gaafii ta'e bal'iseen ibsee yeroo leesraa fudhee galatoomii madda walaaboo. Galatoma ulfaadha barsiisa keessaayyuu waa'ee barnoota keessanii irraa qusachuudhaaf irraa hambiseen tureeyyuu nama 17 irraa barumsa kana qofa barachuudhaaf aarsaa namoota 17 namoota leekchararoota gurguddoo dhimmoota cryptocurrency hoggaa jennu namoonni hedduun laayyootti ilaaluu danda'a. What is a cryptocurrency? What is the function of cryptocurrency hoggaa jennee ilaallu isteejilee gurguddaa qaba. Forexin akkasuma forexin hedduun nama beekuu danda'u mala akkaataa fayyadama isaa irratti garaagarummaa qaba. Akkasuma stocking irratti rakkoo gurguddaa namni kenna hubannoo qabu jira. Kanaaf cryptocurrency irratti har'an tana biyyatti Afrikaadhaa keessaayyuu BRICS erga seenterraa amman tanatti of duratti wanti deemamaa jiru yoo jiraatu cryptocurrencyidha. Cryptocurrency akkuma jalqabarraa ibsuuf yaalletti harkaan waan hin qabamne wanta sistema electronic systemidhaan fayyadamuudhaan dinagdee kee inkaamii isaa dabalachuu fi yeroo isaa eeggattee addunyaa kanarratti gurgurachuu dandeessu keessaa tokkodha. Sistema ittiin laayyoo ta'een dinagdee kee horatu. Inni lammaffaa immootu iskaameroota kallachii adda addaatiin akkaawuntii kee
beeksisa adda addaa sitti erguudhaan si jalaa fudhatan ofirraa eeguudhaaf hubannoo yaadaa kan keessatti argattu gara Oro Digital Service'itiin argattan jechuun barbaada. Biyyarraa ammoo barattoota hedduu ijoollee yuunivarsiitii leekchararoonni adda addaa barachaa jirti kan ammoo walabaan kennaartanii ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Itti aansee ammoo hangamta akka toora TikTok irra oollaa WhatsApp qabna, Facebook qabna, Messenger qabna, AI beekan namni hedduun AI ichirra jira. Wanti biluun ichirra jirtu sun maali jettee yoo gaafatti namni hedduun hin beeku. AI itti namni hin fayyadamu. Barnoota barachuudhaaf AI ni ichirra jira. Anamman tanatti barnoota koorsii tokko barachaa hin jira wanta baradhu ichumarraa hin gaafan. Ichumarraa fudhan. AI itti fayyadamaa hin jirru. Dhaloonni kun waa barachuudhaaf of haguuguu hin qabnu gabbaanee irraa dubbachuu qabna. Chat GPT namni hin beeku hedduun isaa jechaadha. Chat GPT amman tana osoo gabbaanee nama gaafannee TikTok irratti hedduun isaa hin beeku. Dargaggeessi keenya followers itti hin amaniin. Dargaggeessi keenya ebalu followers qabaa miti. Knowledge is better than money jettee warroonni adii jechaadha. Kanaafi disabilities in ability warroonni qaamaan hidhatanuu jechoota sanitti fayyadamanii of jabeessan jecha ati ka fayyaa qabdu ka barachuu dandeettu ka qalbiin kee fayyaa qabdu jechoota warri qaamaan miidhame disability is not inability prevention after cure akkuma jedhan dhukkubsachuun dura wal'aanamuu akkuma jedhan gaafa crypto currency biyya keenya galtee hojii jalqabde gaafsan nutti manii jiranii osoo gaafsan baradheen jira warra har'a barateettu warra hinti kanaa qabuttu biizinasii isaarraan gorachuu danda'a jecha galatooma ulfaadha sa'aatii dheeraa wajjin turtii goone amman tanatti hedduu barsoniin irraa baradhe 17 kuni kiriptoodhaa miti financial market akka waliigalaa jechuudha kan gartee forex jedhamu forex trading yookaan bittaa gurgurtaa maallaqoota biyyoota garaagaraa yookaan istaakaa investment wannoota kana cryptocurrency I think 70% harkuma khiyyaanin baradhe khaanis itti khasaaraa khaanis wantatti godhaa jechuudha. Garuu namni ani 20% dhimmoota kasaaraatii fi profita ittiin deebina barsaan dhagaa jirra taanaan dhimma barsiisuu irratti hojjechaa jirtan amman tanatti barattoota hagam barsiisaa jirtanii gulantaa meeqaan barsaartu? Yaa galatoomne warroota biyya akkuma reefu siin jedhe firii barsiifna warroota biyya alaa immoo riijistara gooneeti khara gartee isaan oggaa barsiifnu gartee wannoonni irratti pilaatfoomiin irratti barsiifnu waan subscription wannoota adda addaa qabu kanaaniif gargaarree isaaniif illee barumsa kanina khara lamaan takka gartee daily trade godhuudhaaf khara kaan gartee invest godhuudhaaf akkasi kaninaaf jechuudha garuu barumsi yeroo hedduu namoota carra kaninaa fi akka waliigalatti financial market baratu barbaadamu cryptocurrency qofa baratu barbaadde jenneeti carra kaninaa fi yoo inni san jee yeroo gabaabatti gartee cryptocurrency ji'a 3 irraa fudhatti akkasitti galatooma ulfaadha garasitti osoo darbiin dura Oro Digital Service iskaamara yoo isiniin jedhan deebiin keessan maal ta'a? Iskaamara jechuun yookaan gowwomsa yookaan gartee gowwomsaadhaaf gartee kijibaa hattuu jedheetiin ibsa. Yooma isinuu jedhanoo akkam jettame? Nuun jaan baanta. Yoo nuun jaan gaafa. Yooma isin jaan. Yaa hojiidhaan garsiifna maal jennaan yeroo hedduu hoottuu dalagi hin jennu nuti hoottuu baradhu jenna hoottuu gartee maallaqa chikaa hin jennu maallaqa keenutti kan hin jennu so isaan illee jechuu hin danda'an maaliif jennaan yeroo hundaa'u barataadha qalama nuti qalamaaf zabxaratti kannina so nama gartee qalamaaf zabxara mana kan nu gartee namni iskaamara jechuun hin danda'u nama afaan kan dubbatu miti gartee namni hawaasa biraatu nama 3,000 oliin barsiise so ani nama iskaamarraa nama eegu hatturraa gartee yookaan beeysaa garaagararraa so garaagarummaa jira financial market fi digital market yookaan digital currency kun iskaamaraa wal qabata maaliif isatti warri xiqqoo isatti mataa qabatanii linkii garaagaraa sitti erganii yeroo gabaabaadhaan kootu tujjaarii maallaqa keechi kaayanii siin godhanii garuu ani faallaa ummanni kun maallaqa gaafata isin qalamaa fi dabtara qofa qabatanii barumsaaf yaamtan maallaqa irra tokko barbaaddanii barnoota qofaaf maallaqa galmee qofa kabalchiistan. Akkas galatoome akkasi maal jennaan faalla amani faalla yaana maal jennaan namni irraa baradhe nama dhugaati nama gartee New York Exchange irra dalagu maal jennaan nama hawaasni biraa maal jenni ani saadii 24 keessatti maallaqa ganaa dalagatilleen kood dalagisiin jan yookaan gartee crypto yookaan forex amata keessatti akkana jijjiirame maallaqa profita fi kan gartee khijiba fa diimo waan jiru jira share godhanii nama gartee burjaajisan garuu nuti kana hin jennu profita keenyaa sin garsiifnu yookaan screen share